Viva Pep Guardiola. Forza Manchester City. Manchester City fi Pep Guardiolaan baga gammaddan isiniin jenna. Waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz bara 2021-22-23 wal faana injifachuudhaan leenjisaa jalqabaa kan Sir Alex Ferguson amma dura riikardiin qabamee ture qooddachuu dandeetti jira. Kanaan dura Sir Alex Ferguson Manchester United keessatti wal faana yeroo sadii waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz injifachuudhaan leenjisaa jalqabaatti ture. Amma Pep Guardiolaan isatti dabalamuudhaan riikardii Sir Alex Ferguson qooddachuu dandeetti jira. Kana malees Pep Guardiolaan leenjisaa biyyoota garaagaraa sadiitti wal faana waancaa injifate kan jalqabaa ta'uu dandeetti jira. Eessaa fi eessatti jechuun keessaniin oolamu Baarseloonaa keessatti baroota 2008, 2009, bara 2009, 2010 akkasuma bara 2010 fi 2011 Baarseloonaa wajjin wal faana yeroo sadii waancaa Laaligaa Speen injifachuun isaa kan yaadatamudha. Akkanuma Bayern Munich wajjin Bundesliga Jarman jechuudha. Bara 2013-14 akkasuma bara 2014-15 fi bara 2015-16 Bayern Munich wajjin waancaa Bundesliga Jarman injifachuudhaan seenaa haaraa galmeessee ture. Amma kunoo gara Ingiliz erga dhufe bara 2016 kaasuudhaan waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz injifachuu irratti kan argamu Manchester Cityin waggaa sadii wal faana waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz injifachuudhaan leenjisaa jalqabaa kan biyyoota garaagaraa sadii keessatti injifannoo galmeesse ta'uudhaan addunyaa irratti leenjisaa jalqabaa ta'uu dandeetti jira. Manchester City wajjin bara 2020 akkasuma bara 2022 fi bara 2022-23 Manchester City wajjin wal faana yeroo sadaffaadhaaf waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz mo'achuu dandeetti jira. Wal faana yeroo sadii waancaa kanaa injifatu malee Manchester Cityin bara 2016 irraa eegaleeti waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz mo'achuu irratti kan argamu. Viva Pepe. Manchester Cityin tapha irraantan Arsenal fi Nottingham Forest waliin taphatanii Arsenal Nottingham Forestiin takkaa fi duwwatti injifatamee booda kan waancaa Champions League waancaa Premier League Ingiliz injifachuu danda'e jechuudha. Manchester Cityin gaawusoo taphni sadii isaa fuute jechuudha waancaa Premier League Ingiliz mo'achuusaa kan mirkaneeffate. Duraanuu tapha tokko qoftiin yookiin qabxii sadii qofa argachuun kan isaaf hafe Manchester Cityin guyyaa boruu Chelsea wajjin kan taphatu ta'ee yoo kan injifatu ta'e waancaa mo'achuudhaaf kan qophaa'aa jiru ta'uu isaatii fi akkasumatti arraanta nagaa Arsenaal dirree isaatiin ala jechuudha. Goolii Antoonii Endeeqaa 20ffaa irratti Nottingham Forestiif Arsenaal irratti galcheen arraanta nagaa Nottingham Forest gama tokkoon kufaatii irraa baraaramuudhaan waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz bara 2023-24 keessa turuu isaa kan mirkaneeffate waggaa ta'u Manchester Cityin ammoo waancaa Pirimeer Liigii Ingiliz bara kanaa yeroo sadaffaadhaaf wal faana mo'achuusaa mirkaneeffateeti jira. Yeruma kanatti jechuudha kallattumaan biyyoonni garaagaraatiif leenjistoonni garaagaraa taphattoonni garaagaraa Manchester Cityidhaan baga gammaddan jechuurratti argamanii. Nutis Manchester Cityidhaan baga gammaddee jenneeniiti jirra. Arsenaaliif ammoo rabbi sabriisaa kan nu jenneen. Namni jalqaba Manchester Cityidhaan baga gammaddee baga milkooyte jeen Mikel Arteta leenjisaa kilabii Arsenaal kan yeroo ammaan tanaati jechuudha. Dubagaa Mikel Artetaan ji'a 11f dorgommii Pirimeer Liigii Ingiliz kan dursaa ture dabarsee Manchester Cityidhaaf kan nu dandeetti jira. Isammaas kan jalqaba baga gammaddee Cityidhaan jee jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo waan ajaa'ibsiisaa ta'uu garee Manchester City kanaa fi jijjiirama isaa yoo ilaaltan waan hedduudhaan dinqisiifatamtu. Gareen kun bara 2010 akka dura waancaa liigii 2 qofa qaba ture. Har'a garuu abbaa waancaawwan liigichaa 9 ta'aniiti jiran jechuudha. Amantanis amanuu baattanis waggoota 25 har'a gareen Manchester City kun liigii sadaffaatti gadi bu'uudhaan yoomiin gara liigii lammaffaatti ol dhufee liigii tokkoffaatti immoo ol guddadhaa je'eeti yaadaa ture waan ajaa'ibsiisaa ta'u. Bara 2000 takka hanga bara 2002 bara Arsenaal waancaa liigii injifachaa ture san Manchester Cityin reefu hafuura walitti qabachuudhaan achi ol dhufa. Liigii har'a keessaa burraaqo carraa keessa turuutu yeroo 10 takka kan dhabe Manchester Cityin har'a garee
duraaf duubaan ijaaramee injifachuun taphoota yookiin taphattoota 11 ol nama barbaachisu ta'eeti jira. Pep Guardiolaan bara 2016 dirree Itaad erga dhufanii immoo waancawwan liigichaa 5 injifachuu isaaniiti jechuudha. Kan irraa kana dabalatee waan ajaa'ibaati kun. Deeggartoonni garee biraa itti aaruurra qabanii hudhaafillee kan isa barbaadan yeroo ammaan tanaatti jechuudha. Jabeenya Pep Guardiolaan Manchester City keessatti qabu kana jechuudha. Oggaar kan gareen isaanii garee Manchester City goolii 6 yoo galche akka waan gareen isaanii goolii takka galcheetti yaadu deeggartoonni Manchester Cityidha. Barri kun garuu san caalatti dirree Itaadiitti waancaa bara baay'eedhaaf guddachaa liigota Awurooppaa Champions League jedhamu barbaacha akka malee hojjechaa ture argachuudhaafis waan qophaawaa jiru fakkaata. Tapha xumura Champions League Awurooppaa Inter Milaan wajjin dirree warra Turkii Istaanbul irratti taphatuuf dabruu isaaniittis kan mirkaneeffatan warri Manchester Cityidha. Torbaan 2 yookiin guyyoota 15 booda ammas tapha xumura waancaa FA Cupiitiin Manchester United wajjin taphachuudhaaf Pep Guardiolaan haal duree hunda xumuratee huccuusaa hunda miiccatee kaawyaa goggodhatee eeggachuu irratti argama. Barri kun garuu sana caalatti dirreen Itaad akka malee gammachuu keessa jiraachuu isaati jechuudha kan namatti mul'isu. Inumaatu gareewwan gurguddoo jedhaman to'annaa kubbaa miilaa jala oolchuudhaan akka malee to'annaa kubbaa miilaatiin macheessanii goolii itti roobsuudhaan injifatuu irratti argaman kilabni Manchester City fi Pep Guardiolaadha. Akkuma fakkeenyaatti Champions League Awurooppaatiin kilaba guddaa addunyaa teenyaatii fi sooressa guddaa addunyaa teenyaa Real Madrid Itaad irratti 4-2 injifachuudhaan gaggeessan sanitti jechuudha. Hanqinni gareen kun qabu kanaadha kan nama jechisiisu tokkolleen hin jiru. Yaada geessisa keenya kabajamoo ijaarsa ka'umsa tole fakkaachuudhaan maallaqaa fi taaktika leenjisaan wal iffaayee garee kana fuudhee gara gubbaatti ol baasu irratti argama. Ani dhugaa rabbii dhugaa dhowsuu hin jaaladhu. Kubbaa miilaa fakkee isaa keessa turraan natti hin tolu beektanii. The Citizen Sky Blues garee yeroo ammaatti kanaatu dhaaba jettee ati tilmaamuu miti. Yoo taateen kubbaa miilaa biraa uumamteewu waan garee Pep Guardiolaa kana dhaabdu natti hin fakkaattu. Walumaa galatti xumura irratti mee Arsenaaliif walaloota dubbiseetiin kanarraan tanaa xumura. Silaa isiniif mala jetti walaloon mata dureenis tulluu dhiibuuf cimuu hedduu isaa dhiibdanii warra hin taatu jedhees hundumaa dhiiftanii gammachuu keessaniin nutis kokkolfinee waan nu aarsu baay'ee isinitti obsinee warra kufte jedhu mataarra teessanii garee gubbaa ture of jala keessanii imala fagoosaa deemtanii dhuftanii dogoggora dhumaatiin karatti haftanii dogoggora dhumaatiin karakkoftanii hiriira jalqabaa qofaan imaltanii gargaarsa dhabaatiin dhuma dadhabdanii nama hundaa miti isa yaaduuf galaa waancaan baranaa kun silaa isiniif mala.